Obbo Baqqala Garbaatiin gara magaalaa isaanii, gara mana isaanii, gara maatii isaanii, gara deeggartoota isaanii nagaan deemuu fi galuu isaaniitiif bakka isin ga'eechuun hin barbaada. Biyya kana keessatti sirna dimookiraasii dagaagsuuf bifa uummanni qixa sirriitiin itti hirmaateen qabsoo finiinsuuf bu'aaca'iin hedduu gaggeeffameera. Deemsa deemna keessatti hanqinaa fi cimina jiru addaan baasuudhaan dirreen dimookiraasii bal'achuu qaba. Dhiphachuun dirree dimookiraasii nu fayyadu jechuudhaan ijjannoon fudhatame akka dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromootti hidhamtoonni gallakkifamuu qabu. Bakka hidhamtoonni illee bakka hidhamtoonni itti dararamanis misooma uummataatiif ooluu qaba malee kan uummanni keenya itti dararamuu ta'uu hin qabu jechuudhaan har'aan ga'uun danda'amee jira. Garaagarummaa qabaachuun biyya kana keessatti osoo hin taane siyaasa addunyaa hammayyaadha. Garaagarummaa keenya walii kabajna. Qabsoo keenya karaa nagaatiin, karaa dimookiraatawaatiin, karaa tasgabbii qabuun, karaa dhaggeeffachuutiin, karaa humna keenya hin buusneen, karaa tokkummaa keenya hin bittinneessineen gara fuulduraatti akka adeemu gamnooma abshaalummaa beekumsa siyaasaatti dabaluudhaan tokko taanee socho'uun hin barbaachisa. Kanaafuu akka dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromootti yoomiyyuu caalaa qabsoo addaa adeemsisuudhaan tokkummaa uummataa mirgaaf faayidaa uummata keenya kabachiisuu irratti qabsoon cimaa gaggeessaa haaromsaatiin adeemsifamaa jira. Kallattii gaggeessaan haaromsaan dhufe kun isinii kennu qeerroon keenya, uummanni keenya kabajuudhaan gaggeessaa keessan kabajanii kallattii fudhattanii karaa nagaatiin qabsoon uummata Oromoo qabsoo tasgabbaa'aa, qabsoo nagaa, qabsoo mirgaa fi faayidaa ofiitiif qabsaa'uu malee kan biraa miidhuu akka hin taane, kan biraa jibbuu akka hin taane, kan biraa barbaaduu akka hin taane qabatamaadhaan akka agarsiistan dhaamsa koo isinii dabarsuun barbaada. Har'a nuti namoota mana hidhaatii ba'an simachuudhaaf olii gad keenyaa yaada kabajaa jirra. Warri qabsoon keenya kun haga kana cimee itti fufuu isaan hin jaallanne immoo yoona shirra isaan xaxaa jiran hin beeknu. Kanaaf yeroo isaanan gidduu keessa qilleensa otoo hin galchin dhaabaan utuu waliin fo'in amantiin utuu waliin fo'in kutaa adda addaatiin utuu waliin fo'in biyya keenya tokkummaadhaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu irraa eegamu. Qabsoon amma arganne kun, mirgi amma arganne kun qabsoo akkamitiin akka argame hundi keessan beektu. Qabeenya namaa otoo hin balleessin, kan mootummaa otoo hin balleessin, kan dhuunfaa otoo hin balleessin, kan eenyu otoo hin balleessin qabsoo karaa nagaa geggeessina. Haala irratti waliin galuu qabna. Qabsoon ammayyaa isa akkanaati. Saboota biraa wajjiniin hariiroo qabnu ammallee gaarii goonii tolfachuutu irraa eegama. Sabaaf sablammoonni naannoo keenya keessa jiraatan akka Oromootti ilaalamanii mirgi Oromoon argatu hundumaa argachuutu irraa eegama. Amma naannoo keenya keessa jiranitti isaanis kan keenya, isaanis lammii keenya. Namni Oromoo jaallatu tokko
namni misooma Oromoo jaallatu ta'u namni akka Oromiyaan akka bilisoomtu barbaadu tokko qabsoo Oromootti diina bitu qabsoo Oromootti diina hin bitu nuti kan barbaadnu firooma horuudha saba hundumaa wajjiniin nagaadhaan caalaa argama tole jira gaarummaadhaan caalaatti argama misoomaan caalaa argama naamusaan caalaatti argama wal dhaga'uudhaan caalaatti argama nama jibbuutu taane nama jaallachuudhaan caalaatti argama gaafa kana goone lafa dhallootti maqaan keenya gaarummaadhaan ka'a maqaan keenya gaarummaadhaan akka ka'utti lafa jirtanitti bakka bu'aa saba keessaniif tokko keessan bakka bu'aa saba keessaniif kana bara ija isin ilaalu nama tokko ilaaluun Oromoo ilaala namni biraan ija anaan ilaaluun Oromoo ilaala namni biraan gaarummaan dhageessa jirannaan Oromoon gaarii ta'e kanaatiif namni ilmaan marmaan kana Oromooti dura qabana